Hayyee mee har'a feesbuuka keenya paaswordii isaa akkam jijjiirachuu dandeenya yookaan lakkoofsa hidhi feesbuuka keenya akkam jijjiirachuu dandeenya. Duraan dursee feesbuuka keenya jijjiirachuudhaaf biroosara banachuu qabna. Biroosara takka immoo feesbuuk laayitii feesbuuk appilikeeshinii jechuudha. Feesbuuk laayitii taanis ni danda'ama, opeeraan ni danda'ama. Garuu salphumatti opeeraa gizee mannee booda biroosara opeeraa akka fadhee danda'u mala feesbuuka hin cuqoonna feesbuuka irratti ni banna. Feesbuuka irra gizee mannee booda Facebook akka jiru logout jennaan logout and find your account jennaan jechuudha. Lakkoofsa bilbila keenyaa itti galchina. Lakkoofsa bilbila keenyaa kan gafa deemaan taane lakkoofsa bilbila keenyaa guutti galchine booda